marrachuuni alagaa numbintu dirqama taate hidhachuuni biyya baasaatitti maali kormi marrachuuni hinneensiin hidhatti dirqama keenya hidhachuuni. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa yeroo ammaa godina Qellem Wallaggaa Ona Gidaamii keessatti argamna. Guyyaan sadaasa 29 bara 2021 waltajjii bal'aa kan ajajaa olaanaa ABO Jalmarroo Dirribaa Lammeessaa irratti argamanii geggeessan waltajjii siyaasa egeree Oromiyaa keessatti mari'atamudha. Kanaafuu waltajjii kana argamnee isiniif tamsaasuudhaaf dirree waltajjiitti argamnee jirra. Tartiiba sagantaa keenya isin beeksisna. Akkuma aadaa Oromoottu waltajjii keenya eebbaan ni eegalla. Gidduutti walaloo xiqqoo isiniif dhiyeessina. Haasaa waliigalaa ajajaa olaanaa ABO Jalmarroo Dirribaan taasifamu isinii ni dhiyaata. Tokko lama jechaa waltajjii keenya ni goolabna. Aga xumura sagantaa keenyaatti kan fageenya irra teessanii toora YouTube, Facebook, raadiyoo Arraata biyyoolessa Oromiyaa akkasumas karaa fagoo deemtanii dhuftanii dirree waltajjiin itti geggeeffamaa jirutti argamtanii dhaggeeffachaa jirtan hundi keessaniyyuu ayyaata obsaan hanga xumuraatti dhaggeeffadhaan affeerraa keenya. Egaan qophii keenya eegalleerra akkuma duratti tuquuf yaalle eebbaan waltajjii keenya saaqna abbootiin jaaroliin biyyaa gara fuulduraatti nu dhiyaatu eebbaan waltajjii keenya saaqna. Sheekh Kamal Idris Lubaa Malaaka Walee Maariyaam akkasiin barbaada. Waaqayyoon galateeffanna. Waaqa keenya nagaa nuu kennee biyya keenyas nagaa nuu taasisee guyyoota dabarsinee rakkinaaf didira baay'ee irraa nu eegee hayyaa nagaadhaan guyyaa irraatiin nu ga'een hundumti keenya hin galateeffannaa. Yaa Waaqayyo gooftaa nagaa nuu kennitee biyya nagaa keessa nu jiraachistee guyyaa kanaan nu ga'uu keetiif guddaa si galateeffannaa. Ammas nagaa kennuu kennee biyya keenya biyya nagaa nuu godhi. Nagaa nuu kennite kana jaalala keetiin guyyaa irraa keenya kana nu eebbisi. Geggeeffamaa fi waamicha nuu godhame kana waamicha gaarii kana irratti argamne akka hirmaannu kan nu taasiste siidha. Kanaaf maqaan kee bara baraan kan galateeffatu jennee si galateeffannaa. Tokkumaaf galanni bara amma baraatti mootummaa keetiif haa ta'u. Ameen. Faaruu kan rabbii keenya guyyaa har'aa biyya keenya biyya nagaa nuu godhe hundumaa keenya guddaa fi xiqqaa fi qeerroof qarree abbootii dargaggoo hundumtuun addanatti walitti nu qabee rabbii keenya biyya keenya nuu bilisoomsee rabbii keenya galateeffannaa. Galanni rabbii keenyaaf haa ta'u. Mana nagaadhaa dhufne immoo mana nagaatti rabbi nu haa galchu. Warargaa keenya kana bicha rabbiin godhin galatoomaa ulfaadhaa. Waaqayyo halkan dukkana keessaa nagaa nuu kennee fayyaa nuu kennee nu bulfatee yeroo kana ala hundaati sassaabee oolchu nu agarsiise. Waaqayyo guddaan isaaf haa ta'u. Waaqayyo yeroo nu geebu immoo ammas walgahii keenya walgahii nagaa ta'ee ittiin mari'annee waa'ee biyya keenyaa, waa'ee oromummaa keenyaa, waa'ee haqa keenyaa dubbannee akka nagaan gadu Waaqayyo nu haa gargaaru. Waggaa sadii irraa waan asitti dubbanne hin yaadattu. Waggaa sadii irraa maal jennee gaddasi? Inni kan namoonni kan jennee gadde. Ammuma kana Waaqayyo waadaa nu galee ardii kana irratti ni kan jennee asii gallee ituu hiikkatina deemnee waggaa sadii itti arguu keenya Waaqayyo galti guddaan isaaf haa ta'u. Jaallee keenya jaalloo keenya yeroo dirribaa immoo maal jedhe gaafa sana? Ani yennaan yoon Oromoon bilisoomu malee yoo Oromoon barbaadu ta'e bineensatti galee bineensaa wajjin dhagee jiraadhaa jedhee Waaqayyo bineensatti hin galchine deebi'ee uummata keenya wajjin wal argee kunoo biyya hundaa qabatee kana ga'ee jiraata Waaqayyo galti guddaan isaaf haa ta'u.
ilmi namaa bineensaa wajjin galu aariiwwan baay'ee nama agarsiisa. Ilmi namaa bineensaa wajjin galu nama wajjin gala. Yoo ta'uu baatee siras bineensuma wajjin illee jiraadha malee kaayyoon koo booddeetti illee booda kutataa dhiiraa waan ta'eef kana nu abdachiisee kanaan immoo akka nu gahee kun inni gammadee uummata keenya wajjin amma Finfinnee amma eessaa gahee qabsoo isaatti buufee jira waan ta'eef galati guddaan isaaf haa ta'u. Galatooma. Ayyee taa'umsa isaaniitti aamileedhaan nu simadha. Saboota cunqurfamoo ta'an dhaabbilee garaagaraa kanneen akka TPLF, JLF fi kanneen biroo sagal waliin ta'uudhaan impaayera Itoophiyaa hundeen fonqolchuuf deemaa jira. Kanaaf ammallee gooticha waraana bilisummaa Oromoo jaarmiyaa ABO'tiif aamilee kennaafi. Ayyeen dhaggeeffattootaaf daawwattoota raadiyoo Arraataa biyyoolessa Oromiyaa kan toora yuutuubii akkasumas fuula feesbuukiin nu hordofaa jirtan. Kana malees warreen dirreetti argamtanii bakka waltajjiitti dhiyaachuudhaan aduu akkas gubuu keessa teessanii haasaa yeroo dhaggeeffachuudhaaf asitti argamtan ajajaa olaanaa ABO Jaalmarroo Dirbaa Lammeessaa gara fuulduraatti affeerra. Aamileedhaan nu simadha. Ashama nagaa jirtu baga jiraatte waggaa 3 ta'ee dhiiroo bakka kana itti deebine akkamiin itti deebine wareegama itti baasneetu itti deebine. Walcaqasnaa aduu keessa jiru walcaqas waan gabaabduu waan asitti wal barbaannee fi walitti himnee namuu gara mana ofiitti akka deebi'u. Bakka kanaa bakka seenaati. Bakka kana kan godhannee fi lafa itti hin hiikkannu ni hiikkachiisna malee jenne hiikkachiisnee agarsiisuu keenya itti agarsiisuuf asitti walitti qabamne. Dhuguma waggaa 3 kana keessatti garuu waan baay'eetu ta'e. Walaa caqasu. Waggaa 3 har'aa bakka kanatti walitti qabamne waan barbaannu hin arganne. Wareegama waggaa hedduu ilmaan Oromoo itti kaffalan galmaan hin geenye sana galmaan ga'uuf ammoo qabsoorra jirra. Qabsoo sana ammoo yookaan galmaan geenya yookaan ammoo itti wareegamna malee hin sharafnu waliin jennee waadaa walii seenne waggaa 3 dura asitti waan walitti himne irbuu waliin seenne sana ammas galmaan hin geenye galmaan geenyarrallee. Ammas hin dogoggoriina waca qofaan ta'ina bof sinitti meeraa sittisii har'as dabalee sinitti himuuf hin dhufee jedhe. Waggaa 3 har'aa asitti wanti walitti haasofne hin qabanne sin abbaan qabate abbaa qaba hin qabanne wareegama ofitti daballe yeroo isaa dheeressine dararama dheeressine ofitti jechuun sin badiin keessan gootan ofitti daballe. Arras akkasuman ta'ii dhaggeeffadhu gattaayiiti. Jaarroleetu jira, harmootiitu jira, haadholii keenya kaawwasisan, dadhabaatu jira. Kanaaf yeroo isaa gabaabsinee aduu keessaa wal galchina. Bakkuma jirtanitti gattaa'aati walaa dhaggeeffannuu jedhu. Gattaa'a achumatti. Waca qofaan homaan hojjetani waciin.
waggaa sadii har'aa jettan waggaa sadii har'aa asitti wal geessee dhiichistee deemte waci waan jijjiiru ummata oduu qofaa nun taasisiina ummata hojii nu taasisa inni hojjete sun immoo bishingaa qobaa ishee mataa keessaa baatee daraarte hin taasisiina hubattanii bishingaan qobaa daraare maalta simbira nyaata abbo qobaa daraarere kanaafuu maalsin jechuun barbaade inni bishaate isa bukate too eegnuuti ni gubate akkas hin taasisiina wareegamatti jirra dhiiga dhangala'u lafee cabu lubbuu ba'utu jira sanatti gatii gochuuf deemuutti jirra inni bishaate isa dheedhii sichi bishaatu osoo eeguu maal ta'e ni gubate kanaaf wareegama buburree nun kafalchiisin gattaa'e waan siin jedhu dhaggeeffadhu hojiitti hiiki amni keenyi sichi bakkuma waggaa 3 jenne sana jirraarrayyuu gattaa'e har'a asitti kan wal geenye keessumaa ummata Oromoo umuriin isaa waggaa 18 fi sanaa olii ta'e barbaanne asitti daa'ima jibbuuf miti waan ummata Oromoo umuriin isaa hojii sanaaf ga'e barbaannu walitti haasa'uuf wayyaadha ammoo daa'imni as dhuftanii hin jeeqiina qabsoon siniin qabdi hegereen qabsoon situ biyya harkaa qaba hin jeeqiinaa jechuu tole haya ammaa kaaseen ittiin fufa waggaa 3 har'aa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bara hedduu maatiin meeqatti wareegame cunqursaa bara baay'ee goonni meeqaa lafeetti dhabe lubbuutti dhabe dhiigatti dhangalaasee dhaaba kana Oromoon dhaaba kiyya jedhee imaanaa itti kennate akka dhaabaatti imaanaa sana galmaan gahuu gahe Oromoon hedduun akka itti wareegame sanatti guduunfuu dadhabe akka sabni itti cabee fi itti dadhabe sanatti guduunfuun gaafa dadhabamu fala dhahachuun faloo kaa'achuun dirqama waan ta'eef uummata Oromoo isa miiliyoona hedduu san uummata Oromoo isa sagaleensaa hin dhagahamne isa hin dhaggeeffatamne dubbatee dhageessifachuufis isa carraa hin qabne uummata Oromoo kan addaraasha tokko keessatti walitti qabamee fedhii fi hiree saba guddaa murteessu osoo hin taane Oromoo isa dhimmichi isa ilaallatu booda lafa keessa jiru bal'inaan hawaasicha mariisisuun dirqama waan ta'eef bakka kanatti wal yaamnee maal wayyaa Oromoon maal barbaacha manaa ba'ee har'a maal argannaa manatti deebi'uu jirraa waliin jenna lakki biyya barbaanna bilisummaa barbaanna walabummaa barbaanna birmadummaa barbaanna addi bilisummaa Oromoo sana galmaan ga'ee hin guduunfine yoo galmaan ga'ee guduunfeera ta'e immoo guyyaan bilisummaa Oromoo yoomii alaabaan addi bilisummaa Oromoo alaabaa mallattoo cunqurfamoota hundaa kasaba Oromoo gaafa dachee Oromiyaa irratti gadhaamne gabrummaa jalaa baanee irra jennee dubbanna jedhe suni dhaabbatteetti yoo alaabaan kami guyyaan bilisummaa Oromoo nuti kabajannu isa kami seerriif heerri itti qabsaa'aa turre ittiin qabsaa'aa turre har'a ittiin wal bulchinu meerre kana wal gaafanne bakka hin geenye miti kanaafuu maal goone innere qabsoo itti fufnaa waliin jenna mee warri waadaa walii seenne gaafati warri gaafas waadaa walii seenne gariin itti wareegamee nu agarsiise gariin har'ayyuu baaburichumarra jira gariin immoo irraa harca'ee nurratti hojjete bitaanis korii mirgaanis korii walga'iin koorumaa ittis wareegamu har'as keessa jiraatu irraa harca'ee irrattis hojjetu guyyaa isaa hin hanqatu taajjabbii walii daballee malee haga lubbuun jiramutti dachee kana halagaan hin dhaalu jechuudha.
warri gaafa as turtan ummati Oromoo gaafa as turte ejjennaa makee kaleessa asitti dubbatte tuftee hin arraabne deebitee lafa kana dhufte yoo jiraatte ati goota caalu bagarraa ante as geesse jechuudha. Warri immoo itti hadhoofte har'uma qofaa itti fakkaatte dukkanni kuni waan hin bariine se'e humni meeshaa humni waraanaa naannoo kana miti ka helikopterri rukute akkasuma akkasiti warri as jirtu argiteetta warri naannoo kana rukute maal jedhere hin rukunneedhe miti gaafas injifataman immoo sirratti qubateera warri sun gaafas injifatan lolicha har'a miti ka injifanne nuti lolicha mootummaan abbaa irree gaafa ajjeese awwaala dhorkate gaafas injifatame jechuudha. Ummata hin lolanii hin injifatanii addunyaa kanarrattis mootummaan ummata lolee injifatee hin jiru kanaaf gaafas injifattan. Maal jechuudha warri humna waraanaa qofa laaluu gochaa baay'ee suukkanneessaa addunyaa kanarratti hiriyyaa hin qabne ummata jiilchuuf isaan raawwatan ilaalee garaan gara bulte ejjennaa dhabe ejjeta dhabe warri sunis har'a asuma keessa jira. Waldaa jabne malee bakkatti deebi'uu yaa deebine bakka ammatti deebine kanarraa kaanee imalli keenya siichi fagoo hin jalqabne akkuma waggaa 3 har'aa waggaa 3 har'aa ni lolla ni lolla. Oromoo waan sin hin beeknetu jira wanti Oromoon hin beekne waraana bilisummaa Oromoo naannoo tokko lolee qabate sanaan mirqaantu yeroo sanatti qabsoon ammayyuu nuun galle mirqaana sanarraa kan kaatani dhaabbattanii dhiichisu dhaabbattanii dhiichisuu sana keessatti lakki akkas miti jedhanii yeroo isinitti himani abadan amma booddee maaltu bosonatti deebi'aa jettu akka bosonatti deebinu annan beeka waraanni bilisummaa Oromoos ni beeka sababiinsaa onneesaa qabaachuu dandeessu of kenniinsasaa qabaachuu dandeessu wareegamaaf qophii ta'uu dandeessu waliin wareegamna si waliin dhumannaa jettaniis of amansiisuu dandeessu qawwee sana hin qabdan Oromoon qawwee ofirraa hiikkatte akkasuma akkas miti kanaaf hin amansiisu injifannoon keenya yeroo hundumaa Oromoo yeroo hundumaa kan qawwee irraa hiikan kanaafi qawwichatu hin jiru har'as akkasuma waraana bilisummaa Oromoo harkaa qaba haa lolatu hin deebi'uun jedhiin diinni ni deebi'a wallaansoo irra jira takkaa irra keessa takkaa jala ta'uutu jira har'as hin deebi'u si waliin dhumanna malee harka duwwaan dhumattan hin danda'amu qawwichi hin jiru hiikkatteetta qawwee jabeeffadhaa dhokfadhaa awwaalladhaa yeroo siin jedhan hin dhageessu 500 gurgurtee araqee dhugaa turte jechuudha dhugaa jirtu kana Oromoo walitti himna bara baraan injifannoo dhufe of harkaa baasaa wareegama ofitti dheeressaa du'aa uummata duutuu dadhabe duuti amma beeki Oromoo biratti homaattuu bahaa hin jiru hin kofliin ofitti kofaltaa jechuudha qawwee asitti hiikame mee fidaa gadi baasaatti lolaa hin jiru dhiigaan hiikame bo diinni ton buqqa'iin ol seentee qawwee fuutee gola keessa dhokfatte immoo ni gurgurattee jettu warri mi'aasaa beekummoo ittiin bitee si akaa'ee deebi'e uummata akkasiiti uummati Oromoo kanaaf injifannichi siichi bira hin geenye ammayyuu hin geenye bira fagoo yeroo hundumaa bira geenye kan nuti deebinu uummata wallaalaa kanatti harkaa qabna uummata wal saamu wal saamaan jirtu walillee qaanfattani wal harkaa fudhattee wal saamtee waluma keessa deemtaa jechuudha uummata akkasiiti kan nuti harkaa qabnu hin geenye galma ga'uullee hin danda'u fagoo siichi abdii mudhadhaa jechuudha kan itti aanu deemnee loluu ni sodaanna wanni nuti sodaannuufi maaliif sirna dhablummaa bal'isuu deemna yoo ta'e irraa ka hafe injifannoon hanga dabalaa deeme lafti bal'achaa hanga deeme ummati kun ummata wal balleessudha ta'a
Kanaaf diinni iyyuu sin ajjeesee sin adabee sin hidhee ka sin bitu. Ummata hidhamee bitamu qofaasi. Ummata ajjeefamee bitamu qofaasi. Ummata saamicha hanni qofaan sin irraa bareedu jechuudha. Ummata akkasiititi. Sinitti himamee ka ummata sin hin galle. Dhiigni Oromoo asitti dhangala'uu hin qoorre sin hin mararu. Ummata akkasiiti ummati Oromoo. Yeroo hundumaa sinitti himan hin dhageessan. Kanaaf duuti keessanis rabbiyyuu hin gaddisiisu jechuudha. Nama dhiisiiti. Waan nuti hin gaddu jechuudha. Laphee keetu jabaata. Laphee keetu laphee shiraan guutamee jechuudha. Ummata akkasiiti ati. Har'a dhiigni dhangala'aa jiru sin hin mararu. Dhiiga dhangala'u irra tarkaanfatee fal'aana hatuu deema ummanni Oromoo. Ummata akkasiitis kana isinitti himuuf hin siyyaamee jechuudha. Qeellamirraa buqqisi. Wal saamtan callis gidaamiitti dabarre. Wal saamtan amma immoo jimmaatti damarraare. Sirna dablummaa dabaluu deemna. Hin ta'u. Diinichumti as deebi'ee sin sakaalee siitee sin bulchuu sana wayya. Sana filattan waan ta'eef. Maaliif sinii wareegame? Maalitti ba'uuf sirna dhablummaa fiduuf wareegamaan jirru bo? Sirna dhablummaa balleessuuf wareegamutti jirra wallagai Oromoo. Gara deemtutti waliin hatii. Manni amantaa maaliif gubata? Suuqiin nama maaliif caba? Kanaaf miti kan wareegama baasaa jirru. Bilisummaa sii fiduuf malee sirna dhablummaa fiduufi miti. Waraanni bilisummaa Oromoo ololaaf nu saaxiltanii jechuu. Warri cunqursaa beeku, cunqursee beeku, siyaasicha beeku nurratti taphataa jira jechuu. Waraanni bilisummaa Oromoo waraana nama gudeedu jedhanii, waraana hatu, waraana shiftaa, waraana mana amantaa gubu, waraana hospitaala gubu, mana barnootaa gubu nuun jechaa jiru. Sanan goone garuu beektu sintu godhe. Nuti dhukaasarra jirra. Dhiigni keenya iyyuu hin qoorre. Wareegama keenya iyyuu hin awwaallanne. Engada gidaamiin jiran. Madoon hukaasaa madaa'eera. Madoon hukaasaa inni nurra tarkaanfatee waajjira poolisii keessaa fal'aan hate uummanni Oromoo. Waajjirri poolisii beeki borusitti itti gargaarama. Waajjira poolisii gubdee fi sirni dimookiraasii gadi hin dhaabbatu. Waajjira poolisichaa miti kasi gabroomse. Poolisii achi keessa jiru si gabroomse. Sana achi keessaa baastennaani achi keessatti yoo haqan dalagne borisii shirri somni damni ni dalagama taanaan manichi gubateefis gatii hin qabaatu. Boris ati dhiitamaama jiraachaa jechuudha. Ani yoo waajjira poolisii sana qabbee achi keessatti haadha hiyyeessaa darara gubboon hojjedha ta'e manichi gubates gubachuu baates hiikan qabu Oromoo. Sin hin galle ammayyuu. Mee amma hospitaala keessa waan gootan argitaniittu. Sinitti dhukaasuuf nu marartu. Siniif wareegamaa jirra. Sinitti dhukaasne ennaan maalsaa wareegamna ree? Sin dhiisuuf wanni sin gootan mataa nama dhukkubsa nama maraacha. Qoricha hospitaala keessa jiru namni akka jaldeessa wayya beeki. Jaldeessi illee boqqolloo keessa yoo seene hanga nyaatu nyaatee keessaa ba'a. Jaldeessa wayya Oromoo. Qorichi sun har'a hin jiru gaa. Mee mataa bo'oo tokkoof qoricha eessaa fiddure? Mee natti maa eessaa fiddu mataa bo'oo tokkoof qoricha iddoorraa fiddan oomisha isaa qabdu, warshaa isaa qabdu. Namni akkamittiin hangam yoo wallaalaa ta'e waraanni kaleessa si cunqursaa ture. Dhugaa si cunqurseera. Deeme garuu. Deeme. Poolisii waajjira poolisii sanatti si hidhee yaadannoo wayii qabda achi keessatti dararamteetta. Manicha miti kasi hidhe. Namicha. Namicha immoo yookaan hadu yookaan haa baqatu kaan harka sittaa kennatu xumuratteetta. Akkasittiin itti fufuu dandeenya. Akkasittiin itti fufuun hin danda'amu. Sirna dhablummaatu dagaage. Walitti himuu qabna. Ajjeesu yoo ta'e kunis qawwe siniinis ni ajjeesaa jechuudha. Diina qofaa ajjeesa jedhamee miti ka hojjetame. Garuu siniin ajjeesna taanaan siniin ajjeesurra qabsoo dhiisuutu irra filatamaa jechuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo uummata isaa ajjeesurra qabsoo dhiisna gabrummaa nagaa qabdu mootummaa gabbartee saamamtee akka barbaadetti dhiitamtee bultu wayyaa jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa uummatuma calliseetuma bubbee yookaan immoo ibidda saafaa shaalloo gogaatti qabate akkatti dhaamsan hin jirre hin ta'ina. Wal sossobuu uummata keenya jechuu miti. Sun hallayyaatti wal dhoofuutti jira. Nama hallayyaatti deemu
ashuu jabaadhu jechuun sirrii miti dhiisuu irra wayya. Wareegama hin kaffalletiin jechuutti hin jiru beeki. Akkuma hatuuf waa yeroo nuti dhukaasa jalqabnu waraanni bilisummaa Oromoo kaampiitti yeroo dhukaasu hatuuf akkuma dhufee wareegame hiikkatee ittiin loluufis dhufee kan wareegame jira. Wareegama sana xiqqeessuu kiyya miti. 99 qulqulluu hojjenne tokko isheen kosiin suni nu balleessiti waan ta'eetiin kana jechuutti jira. Badeerammoo sabaaf sablammiin kamiyyuu Oromiyaa keessa jiraachuuf mirga qaba. Kan nu miidhe yoo jiraate borseeraan ni fixanna. Mana hin gubiina. Sammuu akkamiiti kun yoo shira ta'e malee. Beeki kun shira diinummaa jennee lafarra wal balleessuuf deemutti jirra. Hojii diinaati kun. Siyaasa sakaallaa bara meeqa shaakalee bare warra akkasiitu keessa jira yoo ta'e. Walleegaa wal tiksa akkanumaan hoomaa taatanii itti nammitanii kanan tokko godheen duukaa deemtanii godhiina jechuudha. Inni konkolaachisaa ta'e kan kaleessa birrii 20-30 nama fedhu har'a 200 nama gaafata. Xurii dhiigaa, xurii lafee, xurii lubbuutiin sooromtee siif hin sifaawuu jedhu. Haadha hiyyeessaa sabbata haadha hiyyeessaa irraa 200 hiikkattee gidduu kana dhaloonni badaa jira. Oromoon hegeree hin qabdu, Oromiyaan hegeree hin qabdu. Mootummaan nu gabroomse mana barnootaa keessatti daa'imni waggaa 2-3 waa isheen hojjettu ani umurii kiyya kanaan hin hojjedhu nama qaanessa. Safuutu cabe. Oromoo isa duutu laaliin du'a miti kaati ilaaluu qabdu. Fayyaa duuneerra nuti kadu'e ni boqate lobbaafatee jechuudha. Fayyaa duune dhaloota kana laalaasin. Dhaloota kana laalaa lafuma kanatti dubbadheera walgahii jalqaba tokko. Dhaloonni har'a nuti harkaa qabnu kajaarsa hin kabanne jaartii hin kabajne hojii hin jaalanne sa'a 24 taa'aa oolu harka iyyuu dhiqatee immoo nyaachuufu maatiinsaa kadhatanii nyaachisani inni iyyuu gabbarame sa'a 24 baala nyaatu abidda afaan itti baatee deemu dhaloota bishaan aayilaandii tas jira caatii tas jira sukkaara tas jira asirraan immoo lawuziitu jira. Dhaloota akkasiiti harkaa qabna. Dhaloota dhimmi biyyaa homaayyuu ittiin fakkaanne hegereen keenyi nama yaaddessaa jechuudha. Hegereen keenyi baay'ee nama yaaddessa. Dhaloota akkasiiti horataa jira Oromoon. Abbaa dhabe namni haa ittiin jedhu hin jiru. Dargaggeessi mootummaaf yaaddoo. Kanaafuu hin baratiin, hin qaroomiin, mirga hin gaafatiin. Eessa haa oolu? Iddootti jimaa qabaan, iddootti tamboo tuutan, iddootti safuun cabu, iddootti aadaan cabu, iddoo akkasii haa oolu. Dargaggeessi akkasii hoo mirga hin gaafatu. Abbaa barbaadetu immoo iddoo barbaadetti daboo kadhatee diigi jennaan diigu, gubi jennaan gubu. Hospitaala yeroo itti nammitee gubdu tanii gurgurachuu barbaaddu. Yeroo akkasiiti yoo uummati kan qabu walii hiree rakkoo ittiin darbuu fi kan waliin ciniinsifatee wal bira dhaabbatu yeroo akkasiiti malee yeroo akkasii miti boka wal saamani waliin saamiidha. Lolarra jirra seera gad dhaabbate hin qabnu. Caaseffama mootummaa diigaa jirra malee an keenya hin diriirfanne. Kanaafuu waraanni isin keessa seenee isin hin jeeqiini hojii isaa hojjetatu. Isin immoo koree yeroo bulchiinsa yeroo bilisummaa yeroo argattan ittiin tikfattan tolfadhaa isin hin jenne. Maaliif akkas wal goona Oromoo? Abbaan amantii kamuu hordofi Islaama ta'e Kiristaana ta'e waaqeffannaa ta'e waan barbaadde hordofi dhaloota qari. Amantiin siyaasa ittiin deeggaraa baay'ifatanii buusii sassaaban malee waaqi tokkichuma amantii kamuu hordofii jechuudha. Namni waaqa namaa kennu hin jiru. Islaamni yoo kiristaana ta'e xaaqee lafa kaa'ee jalabiyaa lafa kaa'ee masqalii hidhatee gonfoo maratee sagada isaa jijjiirrate irraa kaafee waaqa namni namaa kenne hin jiru. Kiristaannis yoo islaama ta'e masqalii lafa kaa'eetu xaaqee ofirra kaa'aa irraa kaafee wanti jijjiirame hin jiru. Waaqi tokkuma. Kanaaf abbaan amantii kamiyyuu ta'ii nama akka namaatti qari. Maal jennaan? Sammuutu doomee dhaloota akkasiitu Oromiyaa keessatti horataa jirra waan ta'eef.
abbaan amantii qulqulluu waaqa tokkicha waaqa jechuun akka jedhee nama barsiisuurra amantii jalaan dahatee kabaja amantii sana gonfoo sana mataarra kaa'ateetu dhaloota siyaasa barsiise mootummaaf miseensummaa guuchisiise. Abbootiin amantii akkasi. Jaarsi biyyaa keenya kabaja hin qabu. Jaarsi biyyaa jaarsa araara cubbuu keessa dhaabbatu, jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Akkasi mitiiree kan nu mudate. Jaarsa ilmaan isaa qawwee hiikkachiisu. Jaarsa kaaniif immoo loogee qawwee hidhachiisu. Har'a laali waan dubbataa turre hundumti isaa ta'ee jira. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiru hundumti isaa hidhatee harkaa qaba. Ka hidhatee harkaa hin qabne Oromoo qofa. Sabni guddaan hammana ga'u abbaan barbaade qawwee kaasee iddoo barbaadetti kan boosisaa oolu Oromoo. Waraanni bilisummaa Oromoo iddoo inni gahee kana hundumaa ittisuu danda'u hin jiru. Iddoo inni gahee ittisee diina sinirraa kaasetti iyyuu sirna dhablummaadha gad dhaabdan. Faajjii bilisummaa, faajjii wareegama keenyaa miti. Faajjii sirna dhablummaa, faajjii hanna, faajjii saamichaatti gad dhaabuutti jirtan. Namni bahee galuuf maaliif yaadda? Namni bahee galuuf yaaddoo qaba taanaan immoo diinumti inni kaleessaa bakka haa taa'u. Sirna dhablummaa biraa sirna dhablummaa kaaniin bakka hin buufnu. Ummati Oromoo, ummati hammana ga'u kun, sabni guddaan akkasii kun hallayyaatti deemaa jira. Yoo dacheen kun jiraattee namni irra jiraate Oromoo waggaa 10, 15, 20, 30 booddee sabummaa isaa tiksee, biyya isaa tiksee, aadaa isaa tiksee, safuu isaa tiksee hin jiraatu. Ummata qaanii, ummata safuu cabse, ummata yoo gama kitaaba adda addaa beektu akka ummata Sodom Gomoraa jedhaniiti ta'a. Waa laaleen jechuutti jira. Waggaa 3, 4 wanti asitti jenne hundumti isaa ta'eera. Hubadhaa. Hundumti isaa ta'eera. Safuu qabna. Handhuurri shamarran Oromoo hin mul'atu. Harmi shamarran Oromoo hin mul'atu. Malaasnee walitti himuu qabnaa jechuudha. Safichi iyyuu cabee diida jira waan ta'eef irraa dubbachuun nan qaanessu. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Dubbannee qorichatti barbaaddan. Abbaan amantii sin argu, jaarsi biyyaa sin argu, barsiisaa sin argu. Hundumtuu doomeera, duudeera, jaameera. Fayyaa deemna fakkaanna malee fayyaa duuneerraa jechuudha. Mirgaanuun jedhan. Mirgi dirqama akka qabu beeka. Safuu kee guddistee, aadaa kee guddisteetu mirgi kan waliin deemu. Qullaa deemuun kan faranjiiti. Sana irraa dhaalte. Dhaqanii ji'a irra qubachuunis faranjiitu godhe. Sana immoo maan dhaalii. Beekumsan dhaalle waan safuu cabsummoo dhaalle. Kanaaf wallaalaaree nuti. Rifeensa akka barbaadde tolfachuu, hidhii akka barbaadde dibachuu, huccuu akka barbaadde uffachuu mirga dhaalteetta. Safuu waliin immoo kabajaa waliin immoo maan dhaalii. Beekumsa waliin maan dhaalii. Bilbila harkaa qabna waan barbaanne irratti ilaalaa oolla. Akkatti bilbilli dalagamu immoo maan bariirree sila. Kanatu nu hafe. Addunyaan teknooloojiin har'a waan hundumaa fidee bilbila xiqqoo tokkotti galchee harkarra nu kaa'eera. To'annaan qabu yoo ta'e immoo Oromoo waggaa 20 booddee aadaa har'aa hin qabu jechuudha. Ummati waan ittiin beekamu qaba addunyaa kanarratti. Oromootiin Oromoo kan jechisiisu, Tigireen Tigiree ka jechisiisu, Amaaraan Amaara ka jechisiisu, biyyoota biraa keessa saboota jirani waa'ee isaanii waan isaan ibsu qabu. Eegfachuun beekumsa malee wallaalummaa miti. Aadaan Oromoo aadaa nama boonsu. Safuun Oromoo safuu gaarii. Safuu namni biraa irraa baruu fi biyya biraa irraa dhufee abjuu akkasii qabu. Fedhii akkasii qabu. Sangaa abbaan gaafa cabse moollaan ija buruqsa malee gaafa biraatti siin dabalu. Kanaaf ummata wal kabaja, of kabaja. Namni gaafas nama kabaja. Gaafas nama sodaata. Hunduma waliin qabna. Gabrummaa jala jirra. Sana jalaa ba'uuf waliin hojjetaa jirra. Kanaaf waliin saamii. Yoo biyya qabaanne hundumtuu boran keenya. Yoo biyya hin qabnu ta'e isa saamtus hin nyaattu.
Kanaaf uummata bubbee ta'uu dhiisnee uummata bilchaataa waan barbaadu been waan duunuufi been duunes warra du'erraa lafeen isaanii riqicha ta'ee irra ejjennee dabaru dhiigni isaanii galaana ta'ee daagnee ittiin bowwaaceen isa kana godhachuutu nurra jira. Walitti himan jennaan kudhaan maddu hin dhangalaasiin asuma teesse godhi jennaan godhi hin godhin jennaan dhiisi nu miidhaafi godhiin immoo nu fayyadaafi sirna dhablummaan hin bal'atiin. Waraanni hin yaaddayi jaarsaaf jaartiinis hin yaaddayi qeerroon Oromoo qarreen Oromoo ba'aa hin ta'in ka biyyaarraa roorroo qolatu rakkoo furu qaawwa duuchu ba'aa wal gargaaru akkas ta'e saba Tigiree laalaasin miiliyoona meeqa har'a waasaan addunyaa kana irratti waan dhalli namaa hin dalagne dalagaa jiru namuma isaanis namuma dachee kana keessaa waa burqisiisanii hin baasnee samiirraa waa gadi roobsin namuma dhala namaatiin waan namni gochuu danda'udha godhan dubbatanii wal dhagahan. Qawween kun maaliif yaaddoo ta'a uummata kana keessatti? Namni dhugee machaa'ee qawwee baatu sirnaan dhala maaliif dhimma itti ba'a? Qawween kun gaachana ta'uudha qaba. Roorroo qolachuu qaba, diinadha ittisuu qaba malee isaa akkamitti yaaddoo ta'a? Dargaggeessi hundi qawwee baatee deemu na yaaddessanaa. Itti dhimma bahuu hin danda'an taana yaaddoomaa jechuudha. Yeroo meeqan sinirraa funaanaa jira? Sinirraa funaanamuu hin qabu ture beeki. Qawwee daba cabne. Qawwee kana waan lamaafan funaana. Tokko diinni dhufe jennaani dhaqee manatti hirkisee obboleetti itti mee niitii itti mee iddoo akkasii jiraa jedhee baqata. Kan dhufe dhiigaani beeki. Yoo ni binne ta'eesi sabbata haadha hiyyeessaa irraati hiikame sintutti gumaacha beeki. Sin dhukkubuu qaba. Itti deegdan, itti eeltan, itti beeloftani. Daa'ima hagabsitani, gumbii qullaa gootani, kiisii duwwaa gootan beekaan keessani. Olola isa mootummaa televezyiinaaf reediyootiin darbu sana eebeluu gargaara eebeluu osoo eebeluun nu gargaara ta'e asiin jirru beeki. Gargaarsa namaatiin miti. Idaa tokkoyyuu hin qabdu Oromoon. Idaan namaa tokkoyyuu nurra hin jiru kan afaan guuteen sitti hima. Idaan Oromoo irra hin jiru. Oromoon ofii isaati of gargaare. Hansaan qabsaa'utti jira kan keetii jechuudha. Kanaaf lafa nagaa irratti qawwee fuutee balbala jalatti hirkistee iddoo akkasii irraa fuudhaa jettee karaa biraa immoo gootan fakkaati. Qawwee narraa fudhattee qawwee akkas goote beeki silaa nan baasan ture kijiba akkasii nurraa dhiisa. Hedduun isaa jiraas keessa kan qawwee hirkisee ati manaasaa geessite itti laatte. Har'a immoo hin qaana ammas deebisee qawwee baataan ni ta'a jechuudha. Doorsisaaf miti ka qawwee hidhataa jiru. Naman doorsisiina. Saamichaan miti ka qawwee hidhataa jiru naman saamiin. Warri saamu jireenyi isaa gadadoo kophee miila isaa tokkollee kaalsii miila isaa tokkollee hin jijjiirratu. Yoomiyyuu horiin sun horii cubbuuti hin guutuu fi boris hin saama. Jireenya isaa guutuu cubbuu dalagaa jiraata. Kanaaf qaawwi isaan duuduu fi hin guutuu fi jechuudha. Boolla nyaatee hin quufnetti guutaa jechuudha. Boolla cubbuu. Karaa qulqulluu daqqii argadhu santu eebba qaba. Ammarraa kaastanii uummati bakka adda addaa irraa dhuftanii bakka adda addaatti deebitu. Wanti walii dhaamtan, wanti walii himtan, wal tiksaa. Yoo waliin tiksatan ta'e labsiitiin buluu bartanii, labsiitiin buluu dhiitamtanii buluu bartanii gochuu ni dandeenya nutis. Gad hin bahin, ol hin galiin, hin hojjetiin. Waliin jechuun ni danda'a. Kana barbaaddu? Kanan barbaaddan taanaan immoo wal dhaga'iitii wal gula bobba'ii akka bishaan bo'oo tokko keessa jallisaniitti waliin bahii gali ummata tokkoti. Hiree tokko ummata qabu gabrummaa jala jirru lolannee achi jalaa baanee bilisummaa walabummaa birmadummaa Oromiyaa biyya waliin qabnu fidachuu fi ummata tokko waliin ka'ee dhaabbatee jiru jechuudha. Nagaa lallabaa, tokkummaa lallabaa, sirna dhablummaa miti, sirnaan buluu seeraan buluu lallabaa. Saamicha miti, waan badeeyyuu deebistanii walii gashuu barachuu lallabaa.
abbootiin amantii sanuma lallabaa jechuudha. Oromoon saba guddaa, Oromiyaan biyya guddoo kana. Sabni guddaan biyyi guddaa akkasii qabu kun immoo yoo wal ta'e biyya isaa eeggate malee yeroo hundumaa saamamaa, dhiitamaa, ajjeefamaa, tuffatamaa jechuudha. Asii kaatanii yeroo deemtanii akka Oromootti miti namni irri guddaan isaa kan inni fagaatee deemu naannoo isaa of dhoksa. Gadhaantummaa keessa jirra waan ta'eef. Of hin dhoksiin nama taate uumamte eenyuyyuu walii wal qixa. Situ of xiqqeesse. Of hin xiqqeessin jechuudha. Koree yerootu jira. Ammas naggaadeen nigdiitti deebi'ee uummataaf waa dhiyeessuu danda'ututti jira. Miidhataa jira uummati kun. Uummata ciniinsuurra jiru miixuurra jiru kana. Akka hin beelofne, akka hin dheebonne, akka hin rakkanne daandii qabda saaquu dandeessa. Abbaan qabeenya yeroon isaa amma yeroon itti sooromuu danda'u hin jedhiin sooromaaf fiigdaa biyyeetu si nyaataa jechuudha. Jiraattee nyaattu hagan qaburee waan keetu. Uummata kee uummata dararaara jala jiru, uummata dide falmate diddaa isaa sanaaf adabamaa jiru sanaaf jireenya laaffisiifi. Abbaan qabeenyaa uummataaf jireenya laaffisi. Waraanni bilisummaa Oromoo kana caalaa waan sinii gochuu dandeenyu hin qabnu lubbuu sinii laanne jechuudha. Ati immoo qabeenya kee kenniifi. Hin saamiin uummata kee. Karaa waa hulluuqsistee seensistuu fi torshiifi. Haa fayyadamu. Baadiyaan akka magaala nanne. Magaalli to'annaa waraana bilisummaa Oromoo jala jiru akka ol bahee waan bitanne. Akkasittiin nu adabuu jiran. Lolaan sin dadhabani uummata didaa. Diduun kee immoo hiika qabaachuu qabaa jechuudha. Waan dinneefi beekuu qabna. Callisneetuma akka bubbee ta'uu hin qabnu. Waan didaa jirruufi jirra. Waan didaa jirruufi yeroo ergannu yeroo nu bira ga'u harka keenya ga'u yeroo argannu san tikfadhaa. Wanti dinneefi kana sirna dhablummaa fiduuf osoo hin taane ilmaan keenyaan bullee ofii keenya murteeffannee nagaan baanee galuuf dhiiticha halagaatu nutti ulfaate nutti hadhaa'e jennaan. Waan nutti hadhaa'etti ofirraa kaasnee hadhaa biraa maaliif ofitti barbaanna? Yaaddoo hin qabaatiin, hin yaadda'iin, bir'annaa irraa bilisa ta'e seera immoo hin cabsiin, fagootti kabaji. Sanatu iddoo tokkotti walitti nu qabee nagaan baasee nu galcha waan ta'eef. Manni barnootaa badeera. Waraana bilisummaa Oromootu mana barnootaa balleesse miti. Dhalootatu barnoota jibbe. Barsiisaatu barsiisuu jibbe. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo barattedha bilisa baata baradhu siin jechuutti jira. Jeneraal Taaddasaa Birruu baradhaa kan inni jedhe har'as hin jijjiiramne. Bakka mana barnootaa dhaqxurra mana jimaa dhaquudha filatte. Inni barsiisus shira qaba. Damoosni hin jiru hin jiru. An damooza nyaadhee inni kun damooza nyaatee miti dhiiga dhangalaasaa ka jiru. Qabsootti jirra wareegama. Dhaloota barsiisi beelayiiti. Beelayi dhaloota barsiisi gaafa dhaloota barsiisne immoo uummanni qonnaan bulaan kun waan qoturraa haga buusin bushu sii hira. Waraana bilisummaa Oromoo namni damooza gaffalee fi hojjechiisaa jiru uummata Oromooti. Peermusii baatee zambiilii baatee waliin dhaabbatee lola keessatti afaan nu kaahaa nu waliin jirtu waan ta'eef barsiisaa yoo ijoollee barsiise sinuma nyaachisaa jechuudha. Nutti deegaa jira waan ta'eef. Hin qabnu waliin dhaabbanneetu falmiirra jirra wareegama akka wareegaatti ilaala. Wareegamni du'uu qofaa miti. Yeroo ofiitu wareegama. Humni ofii wareegama. Beekumsi ofii wareegama. Maallaqni ofii wareegama. Wanti itti gumaachitan hundumti isaa galmee seenaa irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru. Qabeenya dachee keenya irraa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akka irratti qoramaadha jira. Qabeenya horachuuf miti ka amma jirru.
qabeenya dachee keenya irraa meeqa saamamaa jiru iggitiitti gochuuf tikfachuuf kan nuti qabsoo gaggeessaa jirru. Akkuma daldalaan uummatan saamiin daandii irra karaa rakkinaa keessatti uummata kana qabdee jiraachisuu dandeessu daandii saaqii fedhe barsiisaanis damooza hin qabu damooza barbaacha nasii bahee baqadhaa hin jedhiini dhaloota qari barsiisi haa baratu ati immoo wareegama kaffalaa jirta. Qabeenyi ati horattu hin jiru qabeenyi kee dhaloota har'a qartu kana qabeenyi kee hegeree Oromiyaati. Warri mana yaalaa hojjettan hin baqatiin dhiistanii shiran diina tajaajilaa turtanii humnaan dhufee gaafa itti dhukaasne madaa'uu yaalaa turtanii maaf yaaltanii hin jenni. Har'a gaafa diinni sun inni humnaan na yaalisiin jedhe mootummaa harkaa qaba gaafas iddoo dhaqxu hin qabdu nin beekaa jechuu baga yaalte. Har'a isa kaleessa goote sanaaf hin baqatiini uummata miskiina kana yaaliin siin jechuutti jira. Baqatteen deemiin shiran dalagiin deemtee hospitaalli qullaafee qorichi hin jiru homti hin jiru yaalaan hin jiru sirna dablummaa dhalatee hin jechisiisin ummati kun waan wareegamuufii qaba wareegama isaa sanatti bishaan hin naqin jechuu asuma taa'e. Misooma qonnaarra hojjetta yoo ta'e kaleessa kaabinee taateetu qonna jetta qonni hin jiru namni hin beelaa siyaasatti turte waan ta'eef har'a immoo siyaasicha hin barbaannu qonnicha barsiisii uummataa asiin jechuutti hin jira. Kaabinee carraa hojii uumuu jetta dargaggeessi tokko yoo hojiin qabu diida dhaabbata surree kun hangaasiitti gadi buuse. Carraan hojii uumuu sun siyaasa. Har'a siyaasicha lakkisi hin baqatiin carraa hojii uumuu isa dhugaasaa fidi uummata hojjechiisi barsiisi yoo dhuguma qabaatte baratteetta ta'e akkaataatti hojiin uumamu. Hin baqatiin taa'ee carraa hojii uumuu sasirrii sana jechuudha. Daandii baasta yoo ta'e daandii haati teessuu ciniinsuurra jirtu konkolaataa keessa teessee hurgufamtee ulfi harkaa ba'u biyyoo tokko achi keessee miiliyoona meeqaan hojjenne jettee tiiviitti nama goyyoomsitee deemtu miti. Daandii sasirrii har'a hojjedhu. Sabni kun maal dhabe biyyeen